Wayne ilaalaas nu dhungadhoodha akka ijoolleetti iddoo kan. Barbaadu waan biraa. Akkamitti as na dhungadhotti ati jira. As akkamitti dhungatama niitii as jala galtee fuunfattee. Inni amma xuruu miti guyyaa kana. Gattee maal godhee muudii isaa nyaatti malee hin dabbaru. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u har'a waan mijjiran natti hojjete ganamaa muudii koo nyaate isinitti muufachuudha argitan kun ufaaru dhugaa waaqa dakkaa heerumtee jechuudha wayyaa sitti bareedee ofii kee filattee bakka kunnaa ta'eera kun akkasitti natti bareedeera akkas tuffadhee waan deeme gaarii dhattee yoo ati as baate dhirsi moo waan biraa si kenna jechuudha yaada kan biraa si kenna ilaali wayyaa san si qayyarsiisa jechuudha dhugaa waaqa akkamitti akka aare beektu dhugaa waaqarra ganamaan na aarsee jira jechuudha waan inni naan jedhaa ol tokko tokkoon isinitti boriif sinii ta'a waan ta'eef yoo akka waan akkasii si mudate boriif ta'anitti yaa waanuma jirudha jettanii waanuma jirudha jettanii fudhattu jechuudha. Egaa maaltu ta'e seetanii uffata ofii kiyya uffaticha ofirraan baasee uffata baay'ee tokko bareedu uffadhe dhugaa waaqa jechuun anaan natti bareedee uffadheera natti toleera jechuudha. Namni immoo waan jaallatu kunarraa bareedeera waan jedhe uffatee baha mitiire akkuma kanatti uffadhee jechuudha. Isa booda jechuudha. Isa booda uffadhee gadi yeroon bahu kana uffattee nafaanan deemtu maannannaan ati haadha manaa barii kan warra mangadaarraati uffanni kun kan warra mangadaarra bulanidha waan manni jedhan sinitti ma kunootiin nama sobaan jiru qadidaallee achi booda warra mangadaarra bulan immoo akkasitti bareedanii uffatanii dulloomteettaa jedhamu dulloomteettaa uffata kana uffachuun sitti hin danda'amu dhugaa waaqara shaamiziin uffadhee shaamiziidha kan hin uffadhee keessaan immoo wanti uffadheera boodii uffadhee akka shaamizii uffadhee harka isaa dheeraadha dhugaa waaqa harka gabaabaayyuu miti achi jalaan immoo surreedha hin ta'u jedhe wal caqacaqne maanii dhugaa waaqa wal caqacaqne gireesii qabaattee deemuu qabdaa jedhe gireesiin maanni afaan oromoodha. Jira gireesiin maalidha? Natti afaan oromoodha maalidha? Ulfina qabaatte kabaja jechuudha. Kabaja ni qabaatte deemuu qabda jedhee mataan koo dhugaa waaqa baqqaanii natti bareedeera jedhee shir jedhee uffadhee kan uffattee garuu nu duuba deemta malee yookaan nu fuuldura deemta malee nu qixxaattee immoo hin deemtu jedhe. Argitaan pirinsipilii dhiiraati kun hunduu jechuudha. Uffata irratti illee yaada si kenna waa feetu uffachuu hin dandeessu yoo isatti tole malee yoo sitti tole sitti bareedeera taana siin eeyyamamu kanaafuu kun akkasiin jeen kana booda kootis akkasii naa hodhisiisi anis akkatti fufurdaa isaa uffadhee roon deemu ayyaana qabeetti fakkaadheen deemaan jedhe dhugaa waaqa inni akkasti kunoo gara kanaatti jijjiirradhe inni garuu waan kan biraan uffachiisu kanatu irra natti bareede amma miti jira galatoomi maalumaaf kun baay'ee natti bareedeera dha nan sila uffadhees anarra jira ture jira dubbisiin ka ishi dubbisi warra kan waanuma kanaaf jedhee immoo aarishuma kanaaf anamma yaada isaa iyyuu fudhadhee kabajee fi uffata iyyuu jijjiirradhee kun uffataa jedhee san aare dhiisee riilaaksii godhee haasa'ee deemaa jira. Suuf kakuudha. Kakuutti sumatu uffisee har'a wayyaa akkasii jechuudha.
wanti funyaashii furriidha. Akkas jechuudha yoo isin quunname akkas jechuudha gaafa heerumtanii yaadadhaa waan kana. Wayne ilaalaa as nu dhungadhoodha akka ijoolleetti iddoo kana. Barbaadu waan biraa. Akkamitti as nu dhungadhoodha ati jira. As akkamitti dhungatama niitii as jala galtee fuunfattee. Inni amma xuru miti guyyaa kana. Dafee maal godhee muudii isaa nyaatti malee hin dabbaru. Allahi namatti hin tolu jala fuunfatan jala jira garuu shitoon sobii maaltu itti dhagahama inni akkas jedhesi jala gammachiisti dhagahama kan biraa ta'u maal jedhee kan biraa deebii tokko dhoski Gammachuu natti dhagahama. Gammachuu. bakka sarpiraayizii si gochuu gootti beektamu si gaafaleessa kanaafidha. Makka kashaa. Entau maal dhirsaa mitiin koo akkasumadha. Dhirsaa mitiin akkasuma. Takka warreebu. Jaarsaaf jaartii takka warreebu takka wal dhungatu takka wal bakka maal godhu mana maal godhu achi mukaan immoo fataa heduu achi immoo ammas roteeshiniidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha dhirsi jaartii isaa lolu gowwaadha. Gowwaadha akkam. Akkamatti gaaf tokko ishee malee buloo uufumti ishee sayyaati. Ufuushiyyuu isaa qoricha miti. Bu'aa namni niitii bare namni haadha manaa bare dhugaa waaqa danda'ee bulu. Buloo jira ilaala waan biraa miti ufuushii. Ufuushiyyuu qorichadha. Kanaaf hordoftoota keenya amma gara manaatti gallee jirra kunoo shaashaa inni buna dhuguutti jirra. Ganama akka sana manaa deemne turre jaarsi kiyya uffata kana uffata sana uffachuudhaan kiuna godhee manaa na baasee ture garuu anis fedhii masaan guute jedhee uffata sana nan jijjiiree jechuudha. Hammam akkasii kabajuu fi hammam akkasii jaalladhu argitee jira. Daabboon dubbii fiddes kunuuti nyaatamu. Daabbittiin immoo ganabayyuu qursii nyaatamteetti dhugaa waaqaa. Amma immoo kunoo qursii bunaas taatee. Akkasigaa hojiis hojjetteetti daabboonni humaan bannis. Kanaaf jiramee amma waa'ee haadha manaaf abbaa manaarraa waan tokko haasa'eetiin xumurra. Waa'ee akka ganama sana fakkeenyaa fi abbaan manaa fi haati manaa yaadni isaanii ilaalchi isaanii garaagara. Haa ta'u garuu waliin jiraatu. Fakkeenyaa fi uffata irratti waan tokko kophee irratti garaagara. Oke, isheen waan barbaadde waan itti tole waan jaallattu wayi uffattee bahuu barbaadde. Jaarsi ishii immoo akka kee ganamaa kuniin ta'uu kanan uffatis akkasiin uffatinii jedha. Mee maalni garaagarummaan kun kan uumame? Uffanni egaa waan lama jira. Pirogiraamiin asitti deemtu wanta uffattu murteessa. Fakkeenyaaf amma waldaa ministirii uffadhee naqa yoo jette ministirii ishee asitti haftu beektaa? Ishee uffadhee naqa jette kun amma ishee mi'a namichuu dhirsa ta'uu isee otoo jabbii eegee wayyeeqee oole. Kanaaf bakka deemtu murteessaadha. Waan irbaatatti nyaatamu uffattee waldaa dhaquun iddoo tokko dhaquun baay'ee rakkisaa dhirsa hojii jechuudha. Waan waldaa uffatamu uffattee iddoo halkan dheeraatii booda ulfaata. Kanaaf wanta ilaallatu uffatanii deeman baay'ee gaariidha. Keessumattuu gaafa dhirsa wajjin deeman. Gaafa dhirsa wajjin deemanii fi gaafa kophaa deeman bakka akkas taana gaafa si faana deemu waan guguddaa uffata gaafa kophaa immoo zinni ta'ee dura singiliin ture eenyu akka singiliitti hin deema. Way good. Hordoftoota keenya akkasidha. Asuma irratti illee yerootti haadha manaaf abbaa manaa wal dhiban jiru jechuudha. Anyways ani garuu ganama kanan uffadhe waanuma ittiin miti waanuma guddaa miti. Shaamizii harka heeramti kan uffadhe dhugaa dubbachuuf jira ganama. Shaamizii Latin tolta ka.
Ani koo sirriitti mirga guutuu waan qabu wala. Anatu si'eeti. Kanaafuu Ajaja koo jala. waan sitti tole qofa na uffachiistaa jechuudha. Ajaja koo jala. Akkasi. Wih, garuu akkasuma iyyuu ta'e immoo jaarsi immoo nama dhabboomu taanaan rakkisaadha ammas beeku. Jaarsi sin dhabboomu taanaan sitti himu taanaan waan tokko sin gorsu taanaan baay'ee ulfaataadha jechuudha hordoftoota keenya. Na akkasittiin jirra buna dhuguutti jirra kan kottu dubbisee. Kanaafuu maal dhaamtee bira jira jaarsa isaanii fakkeenyaaf isaan amma yeroo hundumaa zannaxuu barbaadu yeroo hundumaa qaqqabbaa jechuu barbaadu. Jaarsa keessan kabaja yaada jaarsa keessan dhagaa. Uffannaa irratti faa namni baay'een itti walii galuu diduu danda'a. Ani isa kana uffadha malee isa kana maal jechuu danda'a. Kun immoo isaanii walitti buusuu danda'a. Wal faana si faana deemuudhaan lola xixiqqoodhaan gara lola guguddaatti deemuu danda'a. Sorry, kanaaf yaada jaarsa kabajuun dirqama. Yaada jaarsa kan yoo kabaju. Homa kanatti uffisi jettee fidde bana uffata. Dafin xumurra jira bakka. Yaada jaarsa kabaja. Waan inni jedhu uffadha, waan inni jedhu nyaadha, bakka inni jedhu oola. Amma jedhamu. Isa booda fuun keeyyuu anaaf qorichaa jedhamte. Jedhee jira. Fuun keeyyuu anaaf qoricha jedhee jira. Bakka kana fakkaata gaa nagaan turaa. Nagaan turaa. Isin jaallannaa.